Akkam jirtu maatiiwwan milkiituu biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan nu hordoftan maarree milkiin tuubii barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een karaa gabaabaatiin barachuu akka dandeenyuuf dubbisuu barreessuu akka dandeenyuuf haala salphaa ta'een maarree viidiyoo darbee irratti akkuma isinii barsiisaa turre kunoo har'as kan waliin ilaallu jechoota sagalee hudhaa qaban. Maarree warroonni yuutuubii keenya haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuudhaan obboloota keessanii akka qaqqabsiistan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf maarree barnoota afaan Oromoo kana karaa salphaa ta'een qubeerra kaanii deemsi keenya aga keeyyataatti barreessuuf dubbisuu akka dandeenyu haala salphaatiin kan waliin ilaalaa turre ammas maarree kutaan har'a waliin ilaallus kan itti fufeetuma jirudha. Har'a immoo jechoota sagalee hudhaa qaban. Jechooti sagalee hudhaa qaban jechuun dubbachiiftuu lamaan yookaan sadii gidduu galuudhaan akka dubbifamaattis ta'ee akka dubbachiiftuuttis kan fayyadu jechoota gargar qooduudhaan dubbachiiftuu lama gidduu galuudhaan kan gargar baasudha. Kanaaf maarree kan waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'aa isiniin jedha. Du'a du'a yaa'ii yaa'ii ka'e ka'e re'ee re'ee xaa'oo xaa'oo bu'aa bu'aa ba'e ba'e bu'e bu'e waa'ee waa'ee oo'a oo'a sa'a sa'a taa'e taa'e kan jedhamanidha. Kanaaf maarree haala salphaatiin karaa dubbisuu dandeenyu maarree qubee ishiin kunii maalidha? Mallattoon kuni mallattoo hudhaati. Maal addaan qooddee amma dubbachiiftuu gosa garaagaraa lamaan kana addaan baasee gidduu galee akka dubbifamaatti fayyadamnee tollee dubbachiiftuu lama gargar baasee kan ittiin dubbisnudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma baay'ee jedha. Kanatti sodhuun amma bu'e bu'e asitti udhaan hudhee jira jechaadha. Hudhaan asitti jira. Waa'ee asitti hudhaatu jira. Taa'ee asittillee hudhaan kan jirudha. Saa'a kenoo sagaleen keenya asitti hin hudhamu. Oo'a asittillee hin hudhamu. Kanaafiyyuu maarree jechoota sagalee hudhaa qaban kallattii kanaan haala salphaatiin dubbisuu kan dandeenyudha. Maarree warroonni karaa garaagaraatiin karaa teelegiraamii, waatsaappii, iimoodhaan barachuu warreen barbaadan barnoota afaan Oromoo kana lakkoofsa as jala isiniif kaa'ee jirru lakkoofsa iskiriinii keenya irratti argitan kanaan nu dawwaluu dandeessu. Kanattis dabalatee barnoota Ingiliffaa, barnoota herreegaa warreen barachuus barbaadan lakkoofsa asirra isiniif keenyaan dawwaltanii nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asumarratti nu ga'a. Nagaadhaan turaa galatoomaa.